السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن بقنا جاي أولتي ديبني أن عبد الله سراج برموني كين هرأة كان رتيتي فتو هي كاجة شوتا أفان أوروموتي. ميك الله تيجا كوبي دات هندبرسيني كوبي عن حاجة لما سديه يشوتا هراء وهي أفكيس هين قبل جانوني بيتو نموت هم بين هدتو يجراجة شو. Let us jump to the one. Inni kuni the vocabulary of Oromo language. Aste kanatti here is the vocabulary of Oromo language. Afaan Oromo. It called Afaan Oromo. So barmoonni keenya kuni har'a kan jedhu cuqaasu jechuun maal jechuun? Cuqaasu darbatanii raasuu yookaan ammoo darbatanii raasan. Fakkeenyaaf faamiliin keessan dhadhaa baasuudhaaf maal godhanii areera aanan walitti kuusaniitiin raasuu sin jedhamte kana darbataniillee raasuullee hin jedhama. Raasuu akkan sheek gochuu jechuudha. Kind of sheek. Kan itti aanu cuquliisa. Cuquliisa jechuun maal jechuudha? Cuquliisa jechuun gosa kan gosa gurraacha yookaan ammoo tuyyuu biluu qabdu. Biluu jechuun kuni akka gurraachaatti hirkata hin calalaqa. Yoo akkanatti kallattiidhaan laaltu ijji kan kee isarra hin dhaabatu irraan mucucaata. So isa sanii maal jedhaniin jechuudha? Biluu jedhaniin jechuudha. So isa kanaan maal jedhaniin? Cuquliisa. Haadhi koo obboleettii kootitti ni coorti. Obboleettii kan kooti marqii jettiin beeyte. Obboleettiin koo amma naannoo Finfinneedha jiraatti marqii jedhaniin. Hin marqanii akka gaarii dhadhaa itti gootee maal jettee qopheessiteetii fitti. Akkanatti ilaaltee haati koo marqa kanaan hin jaalanne jedhaniin beeyte. Kun waan exactly haati kan koo obboleettii kootiidhaan jettuudha. Maqaan ishee Maakidaadha isheen sun. Booda akkam cuqulii marqa kee kana hin jaalanne maali? Marqa maal jedhaniin beeyta? Cuquliisa garaa hullufaa marqa kee kacinaan bulluqaa an hin nyaadhu anaa didi hoo tama gootetti naa fidi hoo jedhanii ittiin cooran. Wannaa san irra isinii deebi'uu jecha san. Cuquliisa garaa hullufaa marqa kee kacinaan bulluqaa an hin nyaadhu anaa didi hoo isima gootetti naa fidi hoo. Isin bashannansiisaa miti jechuun baay'ee namatti tola. It's comfortable words. So qubeen kan itti aanu curree. Curree jechuun maal jechuu? Curree jechuun amaa gaagura nyaatu takka ummatuyyuu amaa gaagura garagalchee daa'ima kinniisaa nyaatu. Isa kana maal jedhaniin jechuu? Curree jedhaniin amaa gaagura nyaatu. Inni kuni amaan kuni xirinyis jedhanatti fakkaate xirinyii jedhanii. Xirinyiin kun afaan Oromooti moo afaan Amaariffaati ani hin beeku. Namni beeytan koomantii jalatti naa kenna. Xirinyii jedhanii isiin sun ni ajoofti. Xirinyii kanarraallee wannaan ni uumannatti fakkaate shittoo urgooftuu xirinyii kanarraallee ni uumanii jechuudha. Isii kanaan maal jedhan curree jedhaniin takka ummatuyyuu ama gaggabaabduudha wanni gaagura kenniisaa bakka jiru kana darbitee fottoo isteetiniin daa'ima nyaattii jechuudha. Qubee caa xumurree jirra. Qubee caa keessatti jechoonni isin beeytan hedduutu jira baay'ee guddaadha. An ammotuyyuu jechoota isiniif haaraa ta'an namoota biyya biraa jiran kan jechoota kana hin beeyneefin qopheessaa jira. Isinis kan beeytan I hope you will enjoy that. Itti akka itti enjoy taatan ni beeka. Oromoonni biyya ambaa jiraattan kan biyya guddatte keessa jiraattan biyya Awurooppaas ta'ee Ameerikaas ta'ee Eeshiyaas ta'ee bakka biraa kan jirtan kan amma qopheessaa jiru kuni jechoota silaa xiqqoo isii akkana isin wanna jedhuudha. Jechoota hedduudha dhiisee jechuu kitaaba silaa isiniif isin barsiisaa jiru irraa jechuu barbaadeeti. So caa xumurree jira. Qubee daatti ceene. Qubee daa hanga zaatti
insha Allah hanga zaatti wajjin deemna. Rabbi umrii nu haa kaa'u, du'aa is nu godha. Qubee caan xumuramee jira jechuu. Okay? Caa xumurree jirra. Qubee daan haa eegallu. Daan amma maal jedhaste kanatti daabanaa. Daabanaan jechuun maal jechuu? Daabanaa. Daabanaa jechuun meeshaa caccabaa manaa keessa jiru kan suphee irraa caccabe jechuu. Takkaahu ammootiyyuu gal'ii beeytanii miti? Gal'ii irraas caccabeetiniin jedheen maal jedhaniin daabanaa jedhaniini jechuu. Gal'iin kuni kan irraa hojjetamu biyyee qarqara bishaanii jiru irraayi jechuu. So daabanaa jechuun cabaa meeshaa manaa fakkeenyaaf kan suphee takkaahu ammootiyyuu gal'ii irraayi jechuu. Kan itti aanu jecha kana namoonni hedduun ni beekan jedheetiniin yaada. Daabbusee jechuun maal jechuudha? Mixmixaa jedhaniini. Mixmixaan kun afaan Oromooti moo afaan Amaariffaati? Because an afaan Amaariffaa kana baay'ee hin beeku waan ta'eef jechoota garii tokko akkuma afaan Oromootitti itti fayyadama. Dhiifama isin gaafadha. Yoo tasa afaan Amaariffaa afaan Oromoo fakkeessetti itti maku ta'e waan hin beekneefin itti maka malee itti dabala malee odoo beekee jechi suni kallattiidhaan afaan Amaariffa jedheetiniin odoo beekee itti hin dabalu. That's not my business. Just ani kan as jiru afaan kan koo guddisuudhaaf, aadaa kan koo guddisuudhaaf, seenaa kan koo guddisuudhaaf, afaan kan koo mul'isuudhaafin as jira malee afaan namaa afaan kan koo keessa makee isin raasuuf takkaahu ammootiyyuu isin wannaa godhu confusing taasisuufi miti jechuu. So kana fakkaata. Daabbusee jechuun mixmixaa tan baay'ee nama gubduu jechuudha akka afaan Oromootitti. Inni kan itti aanu daabee. Daabee jechuun ni beeytanii rifeensa dheeraa dachaasanii dhaddoo godhaniitiin dhahan ka akka firii boqqolloo gadi wanna jedheetiin dheerate jechuudha. Isa san daabee jedhaniini jechuu rifeensa mataa dheeraa. Uummanni Jamaayikaa rifeensa akkas dheeraa kan qabu kuni daabee jedhama miti? I think akkas natti fakkaate daabee jedhama natti fakkaate. Kan itti aanu daabii. Ijoolleen qotee bulaadha. Kan akka anaa daabii jechuun maal akka ta'e beeytanii miti? Ni beeytan. I hope daabii jechuun namoonni qotee bulaa taatan ni beeytan. Daabii jechuun xaafii bifa diimaa. Kanaan dura xaafii bifa adiillee isinitti himee isiniin jira jechuudha. Amma xaafii bifa diimaatiin maal jedhaniin jechuu? Daabii jedhaniini jechuu. Daabiloos. Daabiloos jechuun shayaaxiin takkaahu shayxaana takkaahu jinnii akka jedhan sani jechuudha. Wanta hafuurri isaa gaariin ta'e jedhaniin daabiloosii jechuun jinnii takkaahu shayxaanaa jechuudha. Yeroo tokko maal jedhaniin nama daba dalagu, nama dhara dalagu, nama hammeenna malee keerii waa tokko hin yaadne kanaan daabiloos jedhaniini jechuudha. Inni kan xumuraa Daadarkaa jechuun akka afaan Oromootti qaamni namaa dadhabuu takkaahuu ammootiyyuu bifa dullumatti irkachuu fira dullumaa tahuu takki gosa dullumaa tahuu takki dulluma fudhatuun qaamni kan kee gama dullumaatitti deemuudhaan daadarkaa tahuu. Okay? Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha. Chaayinaaliin kun chaayinaalii afaan Oromooti. Chaayinaalii afaan Oromooti. Subscribe gochuus hin dagatinaa. Akkasuma comment yaada keessan jalatti naaf kennaa. Likes godhaa. Shares godhaa. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.